Shaambal Abbabaa Biqilaa fi Shaambal Baashawaamii Birraatu affeerraa mootummaa Jaappaaniin maraatoonii Miyaanich Osaakaatti dorgomame erga mo'atanii waggaa 60 guuteera. Injifannoo waggaa 60ffaa sababeeffachuudhaanis sagantaa yaadannoo mata duree injifannoo dhiiga miila duwwaa jedhuun kabajameera. Itiyoo Taakaakoon Itiyoophiyaatti ambaasaaddara Jaappaanii. Injifannoon atleetota Itiyoophiyaa Jaappaanitti miila duwwaa galmeessisan ummata Jaappaaniif barnoota guddaa ta'uu ibsu. Itiyoophiyaan oloompikiiwwan garagaraa irratti injifannoo aadeffattee jirti kan jedhan ambaasaaddar Itiyoo Taakaakoon olompikii Tookiyoo guyyoota muraasa booda eegalamu irrattis kanuman eega jedhani. Ethiopia is known as the famous country of producing good long distance. Itoophiyaan atleetota ciccimoo fageenya dheeraa oomishuun beekamti. Olompikii Tookiyoo bara 1964 yeroo Abbabaa Biqilaa injifaterraa eegalee biyyattiin atleetota hedduu horatti. Yeroo hunda olompikii irratti Itoophiyaan ni injifatti. Olompikii Tookiyoo bara 2020 guyyoota muraasa booda eegalamuufis injifannooma baratameen eega. Sirnicha irratti kan argaman pirezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Komaandar Daraartuu Tulluu seenaa dhokate baasuu keessatti kanneen qooda fudhatan galateeffataniiru. Seenaa guddaa garuu seenaan hin mamin seenaa yaadatamidha kan ta'eef walumaa galatti baay'ee itti gammadeera, baay'ee waan guddaadha. Mucaa isaatii fi isaaniitii fi maatii isaa walumaa galatti nan galateeffadha jechaadha. Akkasumas immoo sagantaan kun akka miidhagu kan qarqarsa godhan kan cinaan dhaabbatanis akkasuma nan galateeffachuu barbaada jechaadha. Isa guddaa immoo OBN istirii kan uummata keenya biraan ga'uun uummata Itoophiyaa biraan ga'uun waan guddaa waan ta'eef OBNis galateeffachuu barbaada jechaadha. Akaadaamiiwwan ispoortii akka biyyaa fi Oromiyaatti ijaaramaa jiran keessattis duudhaawwan injifannoo gootota kanneenii dhaloota haaraaf barsiisuun murteessaa ta'uu Komaandar Daraartuu Tulluu kan dhaamani. Seenaan irraa arge kana kanaan dura agarre. Seenaan isaanii kun seenaa kanarra lammii barsiisu dhaloota barsiisu waan ta'eef akka Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaatti seenaan kun himamuu qaba, katabamuu qaba, yaadatamuu qaba, gargaarsi godhamuu qaba. Kana waan ta'eef egzibishinii asirratti ilaalle kun akaadaamii Itoophiyaa keessatti babal'ataa jiran akka keessattuu immoo akka akaadaamii Oromiyaa keessatti banamaa jiran kan lammii barsiisuuf dhaloota barsiisuuf bakka bu'aa atileetii bakka bu'aa barsiisuuf wanni kun seeraan qabamee seeraan yaadatamee wanni barbaachisaan godhamee ilaalamuu qaba. Atileetiksii Itoophiyaatiif daandii kan saaqee Shaambal Baashawaamii Birraatu umurii dheeraa naaf kennee seenaa kana ragaa ba'uu kootti gammachuu guddaatu natti dhagahame jedhaniiru. Namoota saganticha irratti hirmaatanis galateeffatanii jiru. Ispoortii ከጀመርኩት በ40 Sadaasa 15 bara 1945 dorgommii ispoortii eegale. Amma nama umrii 105 ji'a 5 fi guyyaa 19ti. Ammallee akka barbaadettiin ispoortii hojjechaa jira. Jaappaan Osaakaatti Abbabaa Biqilaa waliin erga injifannee waggaa 60 guunnee jirra. Osoo inni har'a lubbuun jiraatee gammachuu kanan waliin qooddate natti tola. Namoonni sagantaa kana irratti hirmaattan hunduu galatoomaa jechuun barbaada. Seenaa kana dhaga'uu keessanii fi anis umrii dheeraa naa kennee seenaa kana ragaa waan baheef gammachuun koo daangaa hin qabu. 19 ከዛሬ ይሄ ደስታ ከልጄ ጀግና አበባ ቢቂላ በቶኪዮ ላይ የሰራን ቀን እድሜ ሰጠኝ እሱ ቢኖር ደስታዬ ወሰን የለም። Dhumarratti suurawwan injifannoo Shaambal Baashawaamii Birraatu agarsiisaaf dhiyaatanii jiru.